Kuni waan Oromoo wal jibbitee fi miti kataa jiru. Calqabumarraa gaafa Oromoo cabsuudhaan ka'anirraa kan kaasan akkamitti Oromoo cabseerraa jennee kan ka'an Tuulamarraa. Abbichuudhaa fi Galaan keessattuu harki caalaa wal falmaa turaniiru. Oromoon cabsuudhaaf inni namicha Goobanaa jedhamu kana tumsiifatanii Oromoo irra duulan. Goobanaan cinaan Amaara cinaan Oromoo dhaabbatu Oromoodha malee haati Amaara baay'isoo. Yeroo baay'ee namni akkuma inni guututti Oromoo ta'e itti fakkaata. Is not. Waan Goobanaa daachee maqaa Oromoo waan dhaateef. So warri sunniin uummata Tuulama akkuma jiru buqqisanii Finfinnee har'a arginu kana keessa harki dhibba Tuulamni keessa jiraatu Tuulamni Finfinnee irraa buqqa'ee warri isaan ergamaniif Finfinnee qabate. Otoo Tuulamni Itoophiyaa jedhan tana ijaaree jiraate Tuulama keessatti namni soorumu namni baay'inaan jiraatu Finfinnee keessa jechuudha. Tuulama jechuun Finfinnee keessa namni jiraatu Tuulama ta'a. Sooressis Tuulama ta'a. Harki baay'een Tuulama ta'a. Silaa Oromoo bira ollee dabalamtee Oromoo ta'a. Waan Oromoon hin ijaariniif waan Tuulamni hin ijaariniif waan kittillayyoon ergamtoonni Abasiiniyaadhaa Tuulamayyuu cabsanii tamsaasanii Tuulamni akka jiruun biyyisaatirraa cabee faca'ee Arsii keessa Harargee keessa Gujii keessa Boorana keessa Iluu keessa Macha keessa bakka hunda tamsa'eef biyyi isaa saamamee innuu buqqa'eera. Hanga har'aatu immoo Tuulamni buqqaa jira. Finfinnee fi naannoo isaatirraa har'allee nama buqqisaa jira. Soo kana jechuun maali? Wanni jechuu barbaade. Oromoo waliin tumuu warri barbaadu maqaa akkasii kanatti fayyadamee Oromoo waliin buusuu yaalaa jira. Waliin bu'aa miti Oromoon waliin buusuu yaalaa jiran already practically akka inni wal jibbu. Eenyuma kana yoo deemu waan deemu agaan jiraate Muslima jidduutti Harargeedhaa fi Arsii wal jibbisiisuudhaaf baay'ee meeshaa godhatanii amantii mallee meeshaa godhatanii gosummaa meeshaa godhatanii wal tumsiisaa jiru. Biyya keessa biyya alaatti illee sadarkaa sheekotiitiif ulamaa'itti otoo hafin akka namni walitti duulu warri mootummaa jalatti dhiyaatu gamaa gamana walitti duulaa. Kana mootummaa fedhii keessaa qaba. Biyya alaatti kan walitti duulchisuusa biyya keessa walitti duulchisuusa. Maal godhuudhaaf kana godhan? Uummanni kun ofiin bulchuu hin danda'u. Waliin bulchuu waliin buluu hin danda'u. Waluu bulchuu hin danda'u. Kan jedhu san mallattoo san argisiisuu barbaadan. Eenyutti argisiisan? Nama biraatii miti dura anumaafsi. Numatti argisiisan. Adaan nuti nama kanaati. Arsii Harargee waliin jiraachuu hin dandeettu. Otoo amantii tokko qabnu gosaan gargar ba'an. Adaan akkana. Jimmaa fi Arsii waliin jiraachuu hin danda'u. Jimmaa fi Walloo waliin jiraachuu hin danda'u. Abiyyi maal jedhaa bahe waggaadhaan amma haala gahuu jira waggaa torban kana guutu. Gujiidhaan kophatti ilaala, Arsii kophatti ilaala, Baaleen kophatti baasee ilaala, Walloon kophatti baasee ilaala, Wallaggaan kophatti baasee ilaala. Namni hundumtuu isaaf adda ka biraati. Oromoo miti jecha. Soo kun hojii mootummaan hojjetaa jiru faayinaansii guddaatti gannaqee maaliif kana godha? Yoo Oromoo tamsaase malee Itoophiyaa kaayoo inni jedhu sana itti fufsiisuu hin danda'u. Soo Oromoon faca'uu qaba, Oromoon wal sodaachuu qaba, Oromoon wal shakkuu qaba, Oromoon wal jibbuu qaba. So kaayoo isaanii sana itti fufsiisuudhaaf tokko olola oofuu qaban. Uummanni kun waliin jiraachuu hin danda'u, waliin buluu hin danda'u, wal bulchuu hin danda'u jechuu qaban. Lammaffaa immoo piraaktikaalii akka inni waliin buluu hin dandeenye mallattoo harkatti argisiifna jedhanii wal ficcisiisuu qaba. Waan amma godhaa jiran kana isaan tuba. Hojii kana kan hojjetaa jiru diinota keenya jecha. Maqaa Oromootiif warra aangoo jiru ijoollee hojii diinaa hojjetaa jira. Amma dura iyyuu jennee jira. So kanaafuu iyyuu tokko wanni deemaa jiru eenyuun deemaa jira hawaasa keenyatti fedhii isaatiin ofii wal godhaa jira ofii kana godhaa jira kan jedhu qoratamuu qaba jecha asirratti. Tokko akkuma sin jedhe kana Oromoon ofiiyyuu of bulchuu hin dandeettu waliinuu buluu hin dandeettu jedhanii ittiin sodaachisuu yaalan. Lammaffaan kan itti kaafte sabaaf sablammoota. Yoo Oromiyaan wala boomtee Oromiyaan namoota baay'eedhaan biyyoota baay'eedhaan yookaan mootummaa sabaaf sablammoota biroo wajjin waan itti naanna'ee jiraatuu fi namni martunuu Oromiyaan ni waraanaa akkamitti Oromoon danda'ee jiraataa jedhan. Duratti haasaa keenya keessatti waan tokko kaafnee turre yaadattoota bara 2018 akkuma fakkeenyaatti. Mee imaajin godhe namni martuu mataa keessatti haa qabatu. Qeerroo namni mootummaan baalaa miti hin harca'u jedhanii turan sani ijoolleen Oromoo komootii taate waan namni hin harca'u jedhan harcaafte. Imaajin godhe mataa kee keessatti wattaaddara gahaa biyya teenya ittisuu qabna jedhiiti. Uummata akkasii gurmaa'e kan uummata akkasii deemu san loltuu ammootu biyya teenya daangaa teenya ittisuu qabna jedhii fudhata. Eenyutu Oromoo qofa'uu danda'a. Kuma lama kudhan akka fakkeenya sii kaase. Seenaa keenya keessatti immoo Oromoon ammaa miti kenni dhalate. Waggaa 150 kana qofa mi kenni jiru. Waggaa 150 kan durallee waggaa 1000 jiraateera. Namni tokkichi uummata Oromoo ugguu akka hin dandeenye amma dura marii keenya irra sii dubbiseera. Gaafa uummanni keenya tokko ta'e, gaafa inni hidhate, gaafa inni biyya ofii ittise, waan amma duratti sin jedha santu dhufa. Maaltu ta'a? Jabeenya isaa irraa kan ka'e yaa Oromoo jabeenya keessan argine irraa akkamitti si wajjin jiraanna jedhee namni martuu Oromoo kadhata malee Oromoon kadhatu hin taatu. So bakkeen hanqinni jiru eessa? Nutu jabeenya keenya argisiisuu dadhabee
yoo nuti akkas taane immoo namni biraan nu duula. Otoo ati jabaan tahin silaalleen maaliif sirratti hin duule? Namni marti ilmi namaa marti nuti saamuu barbaada. Qabeenya fudhachuu barbaada. That is human interest. Universal. Yoo ati jabaan tahin namni si masaama. Yoo ati jabaa taate garuu hin laallata. Mana namicha kanaa ibidda jira yoo an dhaqee na gubaa jedha jecha namni. Gaafa ati bakka iyyuu hin goone boottu akka amma boondu kanatti of course kaganaa garaa keessa jirullee ganaa si heddata jechaadha si saamuudha. Si dhidhiituudha. So rakkoon bakkeen jirtu namoota biraa miti nu bira jirti. Nutu iyyuu of ittisuudhaaf of qopheessuu didee jechaadha. Namni biraan nurra duula jedhee of sodaachisee fedhii nama biroo guutuudhaaf fedhii keenya gadi dhiifa. Oromoo nama galgalaa ganama wanni sin haasoftumaan akkamitti fedhii eebaluu guunnaa, akkamitti fedhii faranjii guunnaa, akkamitti fedhii sabaaf sablammootaa guunnaa, nuti fedhii hin qabnu kennan guuttannu. Maanni yaadni akkana ilaalcha akkasii kun of tuffachuu gadummaa fudhachuudha. Nuti dantaa qabna, dantaa mataa keenyaa, qabeenya keenya irratti, nama keenya irratti, maalummaa keenya, seenaa keenya irratti. Nuu fi mataa keenyaa dantaa keenya guuttanneeti warra birootiin maal barbaadanii uummata jechuu ta'uu danda'a qabna. Yoo warri biraa ka ollaa keenya jiru, qaama namni irraa sodaatu kun eeyyee mirgi kun keessa ta'uu ni beekna, qabeenyi kun keessa ta'uu ni beekna, daangaan kun keessa ta'uu ni beekna, garuu nuti illee intirastii qabna. Kanaafuu iyyuu deemuu hin dandeettan siin jedhe balleessaan ka Oromootiin miti. Balleessaan kana micha haqa keessaa muudhaaf sirra horrisaniiti. Laalama duratti waan jenne kanaatan namni daangaa kan kee jiru ansisaamuu qaba jedhee yoo sirra duula ta'e heerri addunyaallee si gargaara, loojiknillee si gargaara, itiksiillee si gargaara, mooraalillee si gargaara, seerriillee si gargaara. Maaliif? Sitti roorrifamee ati of danda'uu qabdu biyya kan kee qabaachuu qabdu jedhamaara waan ta'eef of ittisuun mirga kan keeti jechaadha. Oromoon of ittisuutti hojjechuu dhiiftee, ofii jabaachuutti hojjechuu dhiiftee, dantaa nama biraa guunnu malee hin jiraannu jettee of sodaachifte jechaadha halkanii guyyaa. Kun gadaantummaa qorqalbii ka duratti irraa haasaa ture san irraa madda. So nuti dantaa nama biraa guutuu tonteen kerra hojjechuu qabdu dantaa keenya akkamitti guuttannaa. Namni biroo immoo yoo dantaa keenya akka nu afoo kan guuttanne nu godhu ta'e akkam ofirraa ittisna, akkam ofirraa dhoggina. Mirga nama biraan dhoggitu, mirga nama biraan tuqtu, garuu mirga kan kee kabachiifachuun sirra jira jechaadha. Laal yaa waan tokko yaadadhu. Ilmi namaa obboleeyyanummaan garaa keessaa waliin dhalatan. Lakkuyyuu ta'uu danda'u baay'ee from one egg hanqaaquu takarra. Daangaa lafaa akka biyya keenya namni keenya qotutuun beeytaami irra wal dhiibu. Garaa tokkoo bahan. Hanqaaquu takka keessa dhalatan. Garuu gaafa fedhiin isaa tokkoon jechuu barbaade obboleessa daangaa irraa dhiibuu danda'a. Kana ofirraa dhorku abbicha lammataa san. Kan nama biraa kan uummata saba biraa dhiisi obboleessi keetu si dhiiba taanaan ofii kan keetu ofirraa dhorkuu hin dandeettu taanaan obboleessi keetu akka isaan beekuu qabdu. So kanaaf waan nama biraatii miti kan nuti haasa'uu qabnu. An jabaadhee jabaa tahee akka sabaatitti akkamitti dantaa kan koo guuttadha. Namoota biraa immoo otoo mirgi isaanii tuqin isaanis biyya ofii qabu, naannoo ofii qabu, mana ofii qabu, isaanis akkuma kiyya ofii isaanii haa murteeffatan. Narratti garuu murteessuu hin danda'an jennee murteeffachuu qabna. Yoo nama jala buluudhaaf waan namni jedhe guutuudhaaf jiraanna ta'e faranjii haa ta'u, gurraacha haa ta'u, adii haa ta'u, ollaa keenya haa ta'u, gadaantummaa nutti filate jechaadha waan nama biraatti quba qabnu hin qabnu. Addunyaan tun bakka kennanii fudhatan malee bakka qoftummaa qofti kennaa ooluu miti. It's not that way. That is not the way the world works. Hin jiru kun. Oromoo qofa bira yoo geettu yoo mara biyya ofiitiif falmuu dhiisee namni kan isaa falma. Namni biraa kam isaa falma. Inni garuu ofiitiif falmuu hin danda'u. Kun qalbii gadaantummaa qorqalbii gadigalummaa keessaa maddu waan ta'eef kana bira taruu qabna jechuudha. So sabaaf sablammoonni biroollee mirga qaban akkuma keenya mirga ofii murteeffachuudhaaf, firee ofii murteeffachuudhaaf garuu nu saamuuf mirga hin qaban. Mirga qaban akkuma keenya ofiin bulchuudhaaf garuu nu bulchuudhaaf mirga hin qaban. Mirga qaban akkuma keenya addunyaa irra beekamuudhaaf barbaadan miseensota mootummoota gamtoomanii jenne san illee yoo biyya ta'uu danda'an mirga isaaniiti. Nu dhowwu nama biraa. Kenna garuu namni biraa nu dhowwuudhaaf mirga hin qabu. That's the whole point. Akkuma nuti nama biraatiif mirga isaa kabajnu mirgi keenya illee nuu kabajamuu qaba. Yoo namni biraa mirga kan kee kabaje yoo nuti illee mirga isaanii kabajnee lolli nuun jiru. Gaafa mirga keenya kabajuu didan lolli jiraata. Isarraa immoo ufuttisuun mirga keenya dirqama keenya. Duras hin jedheera. Naannoo sanitti biyyoota afurii kan walitti dabaltee Oromoo namni gahu hin jiru. Garuu Oromoon yaadaan waan tamsa'eef gadigalummaa yaada galigalummaa waan fudhateef humna hin qabu. Yaada galigalummaa kana keessaa baanaan immoo kadhatamaan Oromoo ta'a jecha. Nuti hin kadhatu. So kanaaf balleessaa ofii keenya olola ofirratti olollu dhiifne olola uummata keenya facaasu dhiifne gosaan wal xiqqeessuu wal arrabsuu yoo dhageettee jiraatte beeku warrummaa mootummaa falmuyyuu Arsii Harargee maali walirraa eegaa warra jiru jira. Siyaasama keessa warri jiru. Kuni hubatiinsa dhabuudha, uf wallaaluudha, olola diinaa fudhachuu.
Uummanni Oromoo kan ittiin beekamu tokkummaa qabaachuudhaan, jabeenya qabaachuudhaan, sirna gadaa qabaachuudhaan, nagaa wal bulchuudhaan, mootummaa isaa aangoo karaa nagaatiin walii dabarsuudhaan, addunyaafuu fakkeenya ta'uudhaan beekama Oromoon. Seenaan keenya sarara gaafa. Seenaa qorqalbii sirna gabroonfataa jalatti horatame irratti hundoofte seenaa uummata tokkoo ka waggaa 1000 jiraate ragaa gootee nuti as lakkaa'uu hin dandeettu. Warra gadaantummaa fi gadigalummaa fudhatetu kana haasa. Seenaa Oromoo qorachuu barbaachisa dura. Oromoon tokko taanaan biyya gana geettu irra jiraachuu danda'e. Laal wanni namni hubachuu qabu. Wanni Oromoon lafa bal'aa kanarra jiraachuu danda'eef tokko ta'uu isaatti humna ta'ee fi biyya gana bal'atu tana qabatee taa'e. Otoo uummata faffacaa ta'e uummata darree ta'e waan akkana qabu qabaachuu hin danda'u walis horee akkana baachuu hin danda'u. Uummata baay'ee jabaa waan ta'eef kana ta'e. Seenaa isaa wallaaluu irraa kan ka'e sirna gabrummaa jalatti haala jiru kana laalee namni uummata keenya akka hin taanetti murtii itti kennaa jira. Sanuu ijoollee waggaa 30, ijoollee waggaa 40, waggaa 50 yookaan immoo waggaa 20 fa'aatu iyyuu Oromoo kana uummata ofii fool ajjeesu jedhee itti murteessa. Sirrii miti kun dogoggora. Tokko kan sadaffaa. Sirni gabroonfataadha nu keessatti ilaalcha badaa oomisheera. Kan nuti irraa wal gorsuu qabnu jechuudha. Akka uummanni keenya wal tuffatu, akka inni wal jibbu, akka inni wal qoollifatu, walirraa qoollifatu taasiseera. Dhoksaa kan qabnu. Muslimni akka kiristaana jibbu. Kiristaanni akka muslima jibbu. Ortodoksiin akka protestaantii jibbu. Beektaa biyya keenya keessatti beek. Protestaantii jechaan akkuma muslima jibbamaadha baay'ee. Amma warra kitaabota barreessan warra Itoophiyaadhaaf falmu kana yoo agarte yeroo baay'ee warra West irratti jechaadha Oromoota gara dhiyaatiin jiran kana jarri protestaantiidha. Jarmani barsiisee, Faranji barsiisee, kanaafuu jara kana tuyyuu maggaxalii barsiisee Oromoo kana guutuu isaan tuyyuu agartee Itoophiyaa diiguu barsiisee jedhanii irra duulama. Kun tokkoffaa kaayoo amantii keessa jira. Kaayoo amantii olaantummaa Ortodoksii tiksuudhaaf godhamu. Lammaffaa Ortodoksiitti fayyadamanii Itoophiyaa tiksuudhaaf kaayoo godhamu keessa jira. Kaayoo sadaffaa Oromoo wal jibbisuu keessa jira. Yeroo ofii isaaniitii ragaa barbaadan Itoophiyaan waggaa 1000 turte jechuu yeroo barbaadan Faranjii irraa kunoo Faranjichi tokko akkana barreessee isin jedhan. Yeroo immoo Oromoon lakki Oromoon bilisa turte jedhee waa'ee Faranjii ragaa fidatu no kun immoo Faranjii isin malee kun waan hin jirre seenaa Itoophiyaa keessa hin jiru isin jedhan. Jarri kun gama lamaanittu Oromoo jaangisuu barbaadan jechaadha. Amantii wal jibbisiisuu barbaadan, gosaa wal jibbisiisuu barbaadan, waggaa 150 kana keessatti Tuulamaa fi Maccaa waliin galu. Daangaa malee irraa hojjetan. Tuulamuma rakkatee Oromoo mara keessatti faca'ee kana akka inni Oromoo birootiin waliin galu, akka inni Arsii waliin galu, akka inni Harargee waliin galu. Obboleeyyiinuma isaa jechaadha. Ka isaan facaasanii ufitti ammatee, ufitti fudhatee lafa kennee fi ilmaan itti hore kana akka inni waliin galle Tuulamaa fi Oromoota biroo kan inni keessa qubate kana Tuulamatti qawwee hidhanii kaawwanii wajji akka inni waliin taasisuudhaaf waggaa 150 hojjetamaa ture. Hin dhaabbannee garraallee. Boorana keessatti akka Oromoon wal jibbu isa kaan mootummatti dhiyeessanii isa kaan mootummaa irraa fageessanii wal jibbaa kana oofaa jiran. Kana ka godhu diina keenya. Yoo nuti diinni godhaa jiraachuu hubanne warri diinni qawwee itti dhallee obboleessa ofii ajjeesuu dhiisa. Warri qawwee diinni itti dheetin nama ajjeesaa jirullee ahaa adaa ijoolleen kana beekaa godhaan jiran wallaalummaadha jedhee wal dammayisa. Wali hima, wal qara, karaa irra wal buusa. Waanuma diinni nurratti godhu hordofnee garuu Tuulamni Arsiin jaalatu, Arsiin Tuulaman jaalatu, Tuulamni Maccaan jaalatu, Macca Tuulaman jaalatu. Waan hin jira miti. Gosoota Oromoo kana guutuu hundisi wal jaalatu yoo jennaan sun hojii diinaati waan diinni hojjetu nullee bakka buunee hojjetaa jirra jechaadha. Consciously or unconsciously beekaanuu tahee wallaala. Hojiin keenya maal? Faallaa kana hojjechuudha. Beekaan Oromoo keessa jiru. Namni waa hubatu. Ka uummanni akka jaaramu barbaadu, ka uummanni akka jabaatu barbaadu. Inni otoo rakkoon sunuu jiraatte sababaa rakkoon sun uumamteef ibsee akka uummanni hubatu godhee uummanni ofii isaatii wal nyaatu ni bada jedhee barsiisee tokko taasisee tokkoomsee oofuu qaba malee namni Oromoo ka waa beeku ka waa hubatu waan akkasii oluyyuu hin facaasu hin tamsaasu jecha. Hayyee. Ummatu kan hunda taasisaa jira fayyaa ta'e. Hayyee injiinar dhuguma yaada bilchaataadha yaada namuu gargar baasee hubatee rakkoo jiru furmaata barbaadu qabudha. Waan garii ammoo waan abdii fakkaatu sammuu uummataa keessa kaayuu yaala. Warri biyya bulchuu kun ka Oromoo keessaa barisaa ta'uu ka Oromoo gabroonfachuudhaaf halkanii guyyaa uummatu. Oromoon akkuma warri kaabaa kun dhiitee nu bulchetti dhiitee bulchuu qabaa jira. Garuu maqaa Itoophiyaa jalatti. Kanaafuu maal jetta? Kuni waan abdii nama horuun fakkaatu waan ol si guddisee jabaa wayii abbaa biyyaatti godhuun fakkaatu maal jettan kana? Nagabaafata. Saanteen nallee dhumaatti. Hundumayyuu qabatteerta akka gaariitti. Ka ittiin wal jibbisiisanillee qabatteerta, ka ittiin itti fakkeessanillee qabatteerta. Ta duraati
ummanni Oromoo ummata haqaati akkuma ummataatittu ummata haqa namaan barbaadu ummata nama mirga namaa dhiituun barbaadu ka isaallee ka dhiitamu ummatan barbaadu impaayera ijaaruu miti hojiin keenya hojiin Oromoodha ummata impaayera irratti ijaarame Oromoo wallee ta'e ummatoota biroo iyyuu impaayera jalaa baasuudha hojiin keenya hojiin Oromoodha ilma namaa kana bilisa baasuudha malee hojiin keenya seenaan nutti hin beekamnullee Oromoon booji'ee ilma namaa jecha waraana irratti lola irratti booji'ee gabran godhatu fedhii abbichaa gaafate gosa ofii keessaa gosa inni barbaadetti akka inni uf maxaisu godha bilisa baasaan jecha booji'ama makana jecha hojiin Oromoo ittiin beekamu seenaan isaa ilma namaatiif kabajaa qabaatee bilisoomsu nuti nama gabroonfachuuf hin deemnu jecha qabeenya nama biroo saamuuf hin deemnu jecha mirga nama birootiif saamuuf hin deemnu jecha warri akkana haasahu kuni impaayerri addunyaa kana irratti marti nuun caccabdee baddee beeki nutillee impaayera caccabsina jedhaa jirra maaliif bilisummaa ilma namaa mirkaneessuudhaaf ka Oromoo qofa miti ka saba biraallee nuti bilisummaa ilma namaa mirkaneessuu qabsoofna malee nama gabroonfachuuf hin qabsoofnu maaliif gabrummaan ilma namaatiif badduu akka taate haqa akka hin tahin karaa waaqaatiin illee karaa namaatiin illee akka milkoofteellee hin turre waan beeynuuf warri uftuulummaadhaan addunyaa kana guutuu qabanna jedhee warra akka Ingiliiziyyuu harka maratee darsasaa maratee Londanitti deebi'e waan ta'eef warra akka Amaaraatu har'a rakkatee waan ta'u wallaalee waan kaleessa godhe san abboo jedhaa jira waan ta'eef Tigree waan ishiin taate waan agartuuf nuti uummata biraa irratti mirga keenya waan hin tahin nama dhiituu nama dhidhiituu olaantummaa irratti habaqaaluu gochuudhaaf hin deemne takka jedha ta duraa yaadni kun dogoggorri guddaan inni qabu seenaa addunyaa irraa warra barachuu hin dandeenye warra addunyaa arguu hin dandeenye kana haasaa kana ka godhaniif immoo tooftaan isaanii maali akkas jennee Oromoo kan itti fakkeessinee aangoo irra turuu dandeenya bubbuluu dandeenya akkana goonee immoo iyyuu Oromoodhaaf sabaaf Salomoo biroollee walitti buusuu dandeenya shakkii uummata biraa keessatti illee uumuu dandeenya yoo nuti akkana jennee uummanni biraa uummata Oromoo shakkee ahaa adaa isinillee akkuma kalee Tigree kaleessaati adaa isinillee akkuma Amaara kaleessaati garaagarummaa takka hin qabdanii jedhee warri diinummaadhaaf qammatu duratti jette sun sitti qophaa'uu hin baay'ata jechaadha. Tooftaa kanaan maal godhan? Namni marti Oromoo irratti duuluuf qophaa'aa jechaadha. Jenosaayidii amma Tigraay irra gaggeeffame kana caalatti ka kana caalu Oromoo irratti haala qopheessuudha kun. So warri akkana jedhu kun dantaa ofii ka yeroo gabaabaa guuttachuudhaaf qofa waan aangoo irra jiru waan warra mootummaadhaan waan aangoo irra jiru kanaaf tumseef dantaa ofii ka yeroodhaaf argatu san qofa laalaa jira malee hegeree uummata Oromoo laalle haqallee laalle haqi ilmi namaa akka inni bilisa bahuuf qabsu. Impaayeroonni addunyaa kana irratti ijaaraman martuu hin diigaman. Roomaan impaayeriin ijaarame ni diigan. Pershaan impaayeriin ijaarame ni diigan. British impaayeriin ijaarame ni diigan. Warri Faransaay ijaaratan ni diigan. Poorchugaal ijaaratan ni diigan. Speen ijaaratan ni diigan. Har'allee numa diigamaa deemaa. Karaa shaallee ni diigan. So ka Yugoslaafiyaallee ni diigan. Ka Amaarri ijaarellee kun diigamaa. Amaarru mataan isaa impaayeratti keessaa galuu deemaa jira. Oromoon ganaa ka biraa ijaaruu dhiise jechaadha. Maaliif kun ta'a? Ilma namaattu bilisummaa barbaada. The more you are educated. Akkuma beekaa deemtu akkuma qaroomaa deemtu addunyaa kanarratti ilmi namaa nyaataa dhugaatii otoo hin ta'in kan inni dimmaandi godhu gaafa nyaatee buleen booda bilisummaan nama malaayedha. Qawwee qabatee sitti ka'a. Ilma namaa of jalatti bulchuudhaaf ka'u jechaan wallaalummaa jaarraa 14ffaa 15ffaa 16ffaa yaadu jechaan. Tokko wallaalummaa santu jira lammaffaa immootu iyyuu inuu milkaa'u Oromoo irratti diina horuudha jechaadha. Warri amma kunoo garba diimaa dhaqnee deebifnaa asabiin akkas goonaa dantaan Oromootu babal'achuu irraani ka jedhu kun hundumtuu hin kijiban. Warri san godhaa ture iyyuu dadhabee warra akka Eertiraa fa'aa waggaa 30 lakkoofsa isaanii xiqqaadha. Abiyyi maal jedhama uummata Eertiraadhaan itti waggatti Eertiraa guutuu oomishaa irraa miliyoona 3 waggatti dhalataa Eertiraa takka uumaa jirra waggatti. Kanaafuu itti yaaneetiin hin caccabsinee bulchine. Duraan illee akkasuma ture akkasumatti wal horaa ture. Garuu waggaa 30 waraantee Eertiraan xiqqoon inni baanu tuni caccabsitee dargii kan inni illee keessatti miseensa ta'e kan abbaan duulaa fa'aatti illee keessatti miseensa ta'e ariitee biyya sanii baafte. Lakkoofsa miti murteessaan jecha murannoo hawaasaati. Gootummaa uummataati. Kaayoo qabaachuudha. Uummata I think amma dura kaafnee irratti fakkaata. Warri Afgaanistaan Ameerikaa waggaa 20 guutuu achi teette biyyoota 84 guutuu irratti bobbaaste ka teeknooloojiidhaan meeqaa meeqa isaan caalan ka baay'ina uummataatiin isaan caalan ka qabeenyaan isaan caalan garuu uummanni gootummaadhaa fi ofiif booninsa waan qabuuf biyyoota 84 injifatee gaafa biyya sanii ba'an roophee laayuu yaabbachuu hanqatanii akkatti kukkufanii achirraa baqatan argiteerti. Baay'inni uummataa yookaan immoo teeknooloojiin caaluun yookaan diinagdeen caaluun haqa namaa biraa saamtee umrii sin dheeressu jechuudha. So haasawni kun haasawuun kun Oromoo karaa irraa jallisanii
akka inni biyya isaatiif walabummaa biyya isaatiif bilisummaa isaatiif mootummaa ofii argachuudhaaf akka inni hin qabsoofne abjuu kijibaa afoo kaanii uummata biroollee irra kakaasu karaa irraa jallifuuf warra kana godhu jira. Kun wallaalummaa uummata keenya keessatti tapha qaaluu isa sodaachisuu san bira dabalee gara tokkoon hin dandeettu jecha gara tokkoon waan barbaaddu hin dandeettu jedhaniin. Waan barbaadde argachuu hin dandeettu. Gara biraatiin ammoo uummata biraatu iyyuu gabroonfachuu qabda. Akka wal faalleessu agartee dubbiin kun. So warra kijibaattu kana oomishee kana godhaara Oromoo dhimma ofiitti irratti xiyyeeffate uf tahee biyya ofii barbaadate biyya ofiitti irratti abbaa tahee biyya ofiitti irratti ofiin of bulchee mootummaa isaanii malu qabaatee sadarkaa addunyaatti eeyyee ani ebalu jedhama. Namoonni sin amma dura addunyaa wayita fi argitan sun hundi akkuma jiruun ka Afrikaa guutuu uummata gurraacha guutuu beeksise ana Oromoodha. Naannoo kanatti waan isin barbaaddan anaa wajji diil godha nagaa tiksuu danda'a guddina fiduu danda'a jedhee mootummoota addunyaa wajjin uummata haasawu ta'uu qaba. We have to represent ourselves. Present ourselves to the world. Uf bakka buunee uf dhiyeessuu qabna sadarkaa addunyaatti. Gadi galummaa keessaa bahuu qabna jechuu barbaadee fayyaa ta'e. Iddoo galatooma Injiinar Jamaal yaada hedduu bilchaataadha. Daqiiqaan teennallee dhumataa jirti. Daqiiqaa tana laalaa akka naaf ittan fedha. Anaallee waa dhiiftanii jechuudha irratti. Daqiiqaa waluma godha. Yoo gaafiin ta'e Gaafiin kiyya kan ammaaf isa xumuraan haa ta'u fakkeenyaaf yaada Oromiyaa walaboomte ijaaruu qabna jedhu kanarratti dhaaba qabsaa'aa jiru qabna fakkeenya. Fakkeenya dhaaba siyaasaa amma qabnu keessaa tokko kan Itoophiyaa itti fufsiifna jedheeti dippiloomaasii tolfatutu jira addunyaa wajjin. Akkasuma yookaan Oromooma bakka bu'ee kan biyya walaba taate ijaaradha jedhutu jira. Oromooma bakka bu'a jedhee. Kana addunyaan walitti araarsuu hin dandeettu tokkochaa hiree kenniti. Yookaan ka Itoophiyaa itti fufsiisa jedhu saniif hiree kenniti. Yookaanii fi ka Oromiyaa biyya Oromiyaa jedhamtu ijaara jedhu kanaaf hiree kenniti. Akkasumas ammaan tana dhugaa yoo dubbanne ammaan tana ummanni keenya kun aadaa isaatti illee hooggansa isaa jala deema. Akkuma sirna qabnuutittis sirna gadaa ittiin bulaa turettis hooggansa isaa jala deema ummanni keenya. Mataan hooggansa ummata kanaa, mataan qabsaa'ota ummata kanaa bakka lama jiru kun rakkoon taane gabrummaa ummata kana gabrummaa keessa tursiisuutti rakkoon taane gabaabsaa inshaalla. Baay'ee qabatu. Waa sadii taati kaaftee waan irraa tokko goree laakna sirreessaa garuu dhiiqama lama qaba akka itti deebisu illee beeku na yaala. Tokkoffaadha. Yaadni Oromoo lama jira. Warri Itoophiyaa Dimookiraasii jedhuu fi warra walabummaa barbaadna jiru jira. Warri walabummaa barbaadna jedhu kun kan Itoophiyaa asirratti ni mul'ata. Kan mootummaa irra jirullee akkas jechaa jira. Warri hin falmina jedhus akkas jechaa jira. Kan biroollee kan walabummaa jedhu jira ka jettu gaafin itti gaafatte. Tokko guddaan eeyyee ni jiraadha. Dur qabsoo Oromoo keessatti namni jijjiirama uummata Oromootiif fide warra bilisummaa barbaadna walabummaa Oromiyaa barbaadna jedhu tokkoon isaatu Itoophiyaa barbaadna jedhee qabsaa'ee hidhatee lolee uummata Oromootiif kan bu'aa fide tokkichi hin jiru. Tokkichuma akka hin dandeenye. Nan jaarmoo tokkicha namuma tokkicha. Fakkeenya bakkuma sanii dhumarra warrummaan saniif qabsaa'aa ture kan amma mootummaa galee mootummaa keessa jiru nomaa jettan. Tiro no problem. Amma nuti wanni guddaan irraa barbaadnu maa inni warri jijjiirama haga har'aa dhufe kana arginu marti isaa kana fide warra hidhatee Oromummaadhaaf Oromiyummaadhaaf lole. Tokkichi isaa kan maqaa Itoophiyaatiin deeme hidhatee lolee Oromoodhaaf kan buuse hin jiru. Tokko kana. Takkanaa jedha. Lammaffaa har'a jiramu waan jiru kati jetteef. Eeyyee har'allee ni jira. Rakkoo ka tahe guddaan maayin nama keenyatu jaanjahee keessattuyyuu for the last 25 years waggaa 25 dabre kana keessatti abaa'oo keessatti rakkoon deemaa turte jaarmayichallee maqaa balleessite warri itti fayyadamu warri maallaqa guddaa qabu warra akka TPLF illee dhaloota haaraa warra umrii keetii kana keessatti abaa'oo maqaa isaanis ni balleessan saba keenya keessattis ni balleeffama gama hundaan kaayoo san maqaa balleessuun daangaa malee irra hojjetan miidiyaa keessaa akka inni itti dhabamu akka inni badu akka maqaan badu jaarmayitillee jabaa tahee akka silaa barbaachisutti uummata qaruu hin dandeenye rakkoon guddaan lamaa wal qabate kana tokko gama diinaatiin daangaa malee ololirra oofame infaakti nama fixa jedhanii iyyuu naannoo Harargee kanaaf naannoo Asallaatitti Amaara fixa jedhanii muuvii kaasanii Tigreemmaa dhufuma nama fixxee muuvii kaaftee jechaadha otoo inni fixu silaamaa itti dhiifti beek ofii fixaniiti abaa'ootti maxxansanii arba guguufatti illee nama fixeera maalii baddannootti illee nama fixa jedhanii suuraa kaasanii uummata ijoollee lafaa dhufaa turte hunda irratti viidiyoon facaaftee uummata akkasitti guddisaa turan bulguu nama nyaatu jedhanii jechaadha akka sabni biraallee jibbu akka Oromoollee jibbitu. Kana keessatti immoo tuyyuu abaa'oo matammaan isaa warra kaa'oo isaatiin faallaa deemu warra akka matan duratti jechuu barbaaddeessan
of keessatti ammatee Oromoo eegataa homaa miti ilaalcha adda addaa illee qabaannu yaada maayinooritii jaarmaa dimokiraataa waan taaneef yaada maayinooritii illee ta'u as keessaa turan jedhee of keessa ammatee deemaanii bahee jarri immoo keessaan hojjetanii jaarmicha akka inni jibbamu akka inni xiqqaataa deemu gochaa turaniiru dogoggorri kun sadarkaa guddaadhaan jaarmicha miidheera akeeka jaarmichaas miidheera. Miidhamu san irraa kan ta'e 2018 irratti jaarmayni biyyatti galeera hooggansisa garuu ijoolleen hidhatte diddee nuti karaa san deemuu hin dandeenyu mootummaan amma isin jettan kun amanamaa miti Itoophiyaa waliigalatti amanamtuu miti kanaafuu iyyuu qabsoo keenyatti bubnaa haga walabummaa jedhanii har'a abaa'oo jedhanii qabsa haran isaan irratti illee ammoo namni olola oofaa jiru warruma kaleessa abaa'oo keessa taa'ee waan hamtuu oofaa ture santu iyyuu nuti kaleessa bilisummaaf qabsoofne warri kun waan isaan qabsaanii kun beeynu TPLF hojjetanii humnaa waan maaliif hojjetan jedhanii olola irra oofan maaliif ofii isaaniitii milkaa'uu dadhabaniiru akkuma duratti isin jedhe warra isaan kolaasee galatti galaniiru harka isaa arraabaa jiru nama biraa maqaa balleessuun karaadha jecha isaaniif. Akka jaarmaatitti abaa'oon kaa'oo san itti fufee jira. Sagantaa isaa torbee tokko wakkala dura warri yaada lama qabdan wal falmaan jedhee waliin nu fidan. Warri walabummaa Itoophiyaa Oromiyaatii fi warri ammoo dimokiraasii Itoophiyaatiif ganna jettan mee wal falmaan jedhee waliin nu fidan. Sagantaan sun hin jiru si warri Oromiyaadhaaf falmitan kun eenyu sinii sadarkaa kee horogame. Jaarmayni sagantaa ni qaba garuu sirriitti uummata barsiisaa hin jiru jette sirraa fudhata. So kuni waan anillee hawwii jecha akka sirri barsiisu ifatti miidiyaa isaati irratti hooggantoonni isaa gadi bahanii miseensonni gadi bahanii deeggartoonni gadi bahanii sagantaa keessa maaf dhoksitanii isinillee akkuma warra biraa mucucaatanii Itoophiyaatti ta'uuf deemtan moo maal inni jedhee uummannis akka gaafii gaafatu yes sirriitti ibsuu qaba namni gaafa san gaafa marii kana kunooti jedhee miseensi abaa'oo boodhaa tokko yoo sagantaan argin namoonni amma dura hin beekne laalaa jedhee miidiyaa irra gabbaasee argisiiseera. Kan miseensi argisiisu sana toon ta'in dura ta'an jaarmayichaa, hoogganaan jaarmayichaa, hoogganaan siyaasaa, damee siyaasaa, hoogganaan damee jaarmaa uummata keenyaaf qulqulleessee ibsuu qaba. Hanqinni kun ni jira. Hanqinna kana immoo anis atis walabummaa barbaadna taanaan gadi baanee falmuu qabna argisiisuu qabna jechuu barbaada. Hedduu galatooma Injiinar Jamaal kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Oromoo 360 sagantaa guyyaa har'aa kana keessatti waan hedduu qabne mari'achuu dandeenye jirra. Sagantaalee itti aanuunis wantootuma kana fakkaatu hubannoo uummata keenyaaf kennuu irratti rakkoo uummanni kun keessa jiru uummata baafnee agarsiisuu irratti rakkoo hooggansi dhaabni siyaasa Oromoo keessa jiru akkasuma rakkoo sirni gabroonfataa uummata irratti geggeessaa jiru haala karaa kamiin maal akka fakkaatuun oofu irratti itti deebinee yeroo biraallee akka mari'annu abdii qaba. Sagantaa keenyaa karra kan goolabna. Injiinar Jamaal irra deebiidhaan sa'aatii dheeraa kennitanii sa'aatii qaalii kanarraa marii kana ga'uun hojii geggeessuu keessaniif hedduu galatooma ulfaadhaa kabajamaa isin jedha. Ulfaadhu baay'ee galatoomaatillee.